Maaliif akka isinitti kaasee jireenya namaa keessatti ilaa kana irraanfatina. Har'aa baay'ee qajeelfama ittiin jiraatan fudhatanii mana keessaa baatu. Ameen. Qajeelfama ittiin sooromtan, qajeelfama ittiin nagaadhaan jiraatan, qajeelfama ittiin Waaqayyo wajjin jiraatan, qajeelfama ittiin akeektan. Akeekuu waa miti qajeelfama ittiin akeekisan iddoo gahu fudhatanii asii baatu. Ameen. Jireenya namaa keessatti kana irraanfatina wanta lama sitti hima. Tokko namni yeroo jijjiiruu hin danda'u. Meeshaa keessa namni yeroo jijjiiruu dandeessan hin jiru. Namni yeroo jijjiiruu hin danda'u. Saayintistiin akkamii namoonni baratan akkamii yeroo jijjiiruu hin danda'an fakkeenyaaf ni jenna. Amma 2018 2019 itti darbuuf jenna. Namni addunyaa kana keessaa baay'ee beekamaa ta'e jira 2019 akka hin dhumne kan dhaabuu danda'u. Guyyaan har'aa akka hin dabarre guyyaan boru akka hin namni dhaabu jira hin danda'u. Kanaaf iyyuu yeroo nama jijjiirama. Jireenya yeroo keessatti immoo jireenya nuti jiraannus akkasuma hin jijjiirama. Kaleessa hundumti keenya mucaa turre. Har'a immoo nama geessa. Jijjiirraa yeroo keessa dhufee dhabu. Sirrii amma sirrii miti. Inni lammaffaa ani isinitti himuu barbaadu jireenya yeroo jijjiiramu haala yeroo keessatti namni kaleessa lafa ture har'a lafa jiru bor in the future yookiis immoo egeree keessanitti jireenya akkamii akka jiraattan garuu jijjiiruu hin dandeessu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mucaa xinnoo keessaa as jirtu waggaa 10 har'aa nama akkamii akka isheen taatu jireenya ishee jijjiiruu kan dandeessu abbaadhuma sanaaf nama abbaa sana gargaaraa jira. Amma waa'ee ijoollee dhiifnee nama ga'eessa yoo fudhanne namoonni waggaa 18 ol ta'anii jiranii namoonni ofirratti murteessuu danda'anii namoonni of isaaniitti waa bu'aa buusuu danda'anii waggaa 5 irraa waggaa 10 irraa waggaa 20 irraa akkamittiin haala akkamii keessa iddoo akkamii jireenya akkamii akka jiraatan murteessuu hin danda'u. Namni taa'ee yeroo duukaawama yeroo nu eegu dhummisaa maal akka ta'e sitti humna barbaachisu. Namni garuu iddoo dhufutti yeroo dhufutti iddoo akkasiin gaa kana godha jedhu iddoo barbaade akka inni ga'uu danda'u sitti humna barbaade. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti waa'ee maalii ilaalla? Kanaa wajjin wal fakkaatu ilaalla. Iddoon kun yeroo baay'ee dubbifameera. Iddoon kun yeroo baay'ee lallabameera. Yeroo keessa immoo iddoo kanarratti iyyuu yeroo baay'ee barsiisanii ta'uu danda'a. Har'a garuu kana baraanaa ilaalla. Number 1 waa'ee Zakewositti iddoo dubbachuu barbaada. Zakewosi nama akkamii ture sagalee Waaqayyoo? Qarattuu tureedha. Nama afaan modern language tuuti tax collector. Nama taaksii funaanu ture. Taaksii funaanuu akka saba biyyaa amma ilaallu kana miti. Akkaataan taaksii funaanu immoo yookiis qaraxa inni fuudhu kun akka amma ittiin mootummaadhaaf qaraxa kaffallu miti. Zakewos qaraxa funaanu kana eenyuuf kenna beektu? Mootummaa Roomaatiif kenna. Biyyi keessa jiraatu garuu biyya Roomaa miti. Saba isaa irraatu qaraxa funaanee dabarsee mootummaa biraadhaa nama kennudha. Yeroo sana hojjechuun waadhaaf miti. Jireenya jiraattanii hafuura baafachuu keessaniif qaraxa kaffaltu Roomaaf. Bara Zakewos kana. Kanaaf isumaayyuu immoo saba isaa irraa funaana. Akkaataa siyaasa ammaatti yoo ilaalle namoota uummata isaanii deebi'anii gurguran akka jechuudha. Warra uummata isaanii dabarsanii diinatti kennan akka jechuudha. Uummata isaa harkaa funaaneetu Roomaadhaaf kenna. Tokko sagal. Kanarraan kan ka'e nama kanarraa pireesharii lamatu jira. Wanta lamatu nama kana rakkisa. Tokko pireesharii dhiyeessaa irra jira wantanii mootummaa Roomaa irraa namicha kanarra pireesharii jira moo jiru? Yeroo hundumaa eeganii qaraxa harkaa fuudhuun responsibility isarra jiru waan ta'eef yaaddoo cimaadha qaba. Tokkodha. Inni lammataa immoo the other side of coin. Innis maalni uummata sanarraa, uummata isaarraa, saba isaarraa funaana waan ta'eef itti dhaga'amuun jira. Utumallee baasee hin dubbanne itti dhaga'amuun dhiisu. Namoonni saba isaanii gurguran ikkoo itti dhaga'amuun dhiisu. Keessa lixanii itti keessaa ba'an dhabanii malee. Itti dhaga'amuun isaa.
Inni sadaffaa namni kun fiizikaali yoo ilaaltan nama gabaabaa. Qarattuu duwwaa immoo miti hangafa isaati. Hangafa qarattuu jechuun sadarkaa guddaa qabachuudha. Badhaadhaadha immoo sagaleen Waaqayyoo. Nama qarata funaanii kennu duwwaa utuu hin taane qarata kanarraa immoo kan isaa poorshinii isaa irraa waan fudhatuu fi akka inni badhaadhaa ta'e sagaleen Waaqayyoo hin kaa'aaf. Namni akkasii sodaa namaa qabu. Namni akkasii ulfina isaa nama eeggatu. Namni akkasii akkaataa itti adeemullee nama eeggatu. Nama akkasiitu gaaf tokko wanta ajaa'ibaa hojjeta agarra iddoo kanatti. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 irratti nama akkasii kanatu nama ani seenaa isaa yookiis Viktooriyaa lafa isii kaa'e kanatu gaaf tokko ulfina isaa lafa kaa'ee akka maraatu yeroo inni ta'u agarra. Gaaf tokko iddoo tokkotti nam tokkoof kadhannaa namni tokko hin kadhataaf ture. Hin waameenii hin kadhateef. Gaafa kadhatu namichi hin kufe. Gaafa inni kufu seexana keessaa bahee ta'uu firuu qullaa muutame haa ta'u waan isaan beeku ammarraa garuu kufuusaa argeera kufeedhaan. Gaafa bahanii namni nama guddaadha. Suufii uffateera, karabaatii hidhateera. Innis la kadhateef suni attam gammaddee taa'inaan akkamittaan gammadaa dhiyeenyaan hawaara keessaa meeshitee ulfina isaatti dhaga'ame. Namichi kun garuu galanni Waaqayyoof haa ta'u ulfina isaa nama kaa'ee ulfina Waaqayyoo barbaachuudhaaf yeroo inni qabu agarra. Sababni isaa immoo maalli hoduu dhaga'e hoduu maal dhaga'e Kiristoos Yesuustu Kiristoos Yesuus eessa dhaqaa? Lakkoofsa tokkorraa irra deebisee dubbisan. Yesuus Yaarikoo dhufee keessa darbe. Yaarikoon kuni wangeela keessatti kakuu moofaa keessatti iddoo seena qabeessa yaadattoota. Keenyan Yaarikoo yaadatu? Attamiin kufe keenyan Yaarikoo? Iyyoon kufe. Yes. Ageessaniitu waan abaatee jirtu? Maaliin kun? Itti naanna'anii doozarii jisan doozarii afur qulqulluutiin jisan galanni Waaqayyoo fayyadamu. Waaqayyo irraa ajaja fudhatan. Ajajni Waaqayyoos immoo itti naanna'aati iyyaa. Iddoo seena qabeessa kanatu seenaan lammaffaan ta'aa jiratu. Kiristoos Yesuus Yaarikoo keessa darbuun dhufaa jira. Keessa darbuu isaa gaafa dhaga'u namni kuni namni jireenya isaa eeggatu, namni kabaja isaa eeggatu, namni akkaataa itti adeemuu isaa eeggatu, namni sooressa ta'e waan bara sanatti ammayyuu iddoo tokko tokko darbee jira namni. Ofii isaatii gaangee yaabbatee waan adeemuu fi nama gaangee hin qabne kan tuffatu jira. Baadiyyaa keessaa yookaan inni gaangee hin qabne immoo kopheedhuma gaarii waan qabaatee fi nama kophee gaarii hin qabne bukkeellee dhaabachuu hin barbaadu. Sadarkaa isaanii fidaa jira. Namoonni immoo konkolaataa biraandii gaarii bitanii haaraa isaa qabanii paarkii gaafa godhan makiinaan taane bira galee paarkii godhan. Ofii eeggatu jechuudha. Qabeenya isaanii eeggatu jechuudha. Kabaja isaanii eeggatu jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaatiin namni kuni saba kana keessa deemuun kan isaaf ta'u miti. Itti rigatu, hin xureessu, ulfina isaa gadi buusu. Namichi kun garuu waa tokko hidhatee gahe. By the way, yeroo baay'ee gaafa namoonni lallabanii namni kuni Kiristoos Yesuusin gaafa arge fayyadu. Afur qulqulluudha kanaaf ibsutti namni kun already fayyada. Already ulfina isaa lafa kaa'ee, already qabeenya isaa dhiisee, already waa'ee isaa dhiisee, already
waa'ee mataa isaatii, waa'ee qabeenya isaatii, waa'ee ulfina isaatii, haleluuyaa, waa'ee jireenya isaatii kana hundumaa lafa kaa'etu kaayyoon isaa waa tokko ture. Kaayyoon isaa innis maanni ilma Waaqayyoo isa jiraataa ta'e Kiristoos Yesuustu Yaarikoo dhufaa jira. Yaarikoo keessa darba. Ani immoo isa arguun qamadee murteesse. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Kanarraan dandee namichi kun taa'ee waa tokko yaadutti ka'e. Akkaataan itti Kiristoosin arguudhaaf jedhu kuni haala fiizikaalii amma jedhu kanatti Kiristoosin arguu hin danda'u. Hojjaatu isa gabaabbate. Jireenyi isaatu gabaabaadha. Namummaa isaatu gabaabaadha. Kiristoosis arguudhaaf maal gochuun qaba jedhee yaade. Waan gochuu danda'u tokkollee utuu na fida godhe. By the way, yeroo inni muka yaadu, yeroo inni qilxuu yaabbatu, yeroo inni nama gidduu fiigu, yeroo inni akka ijoollee shishifii mukarratti ol ba'u, namoonni itti kolfuu hin dhiifne, namoonni qubatti qabuu hin dhiifne, namoonni arrabsuu hin dhiifne, inni garuu kaayyoo qaba ture. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Har'a obboleessa koo buleettii koo yeroo ati Waaqayyoon barbaaddatu, yeroo ati Waaqayyoof utaaltee faarfattu, yeroo ati Waaqayyoof ililchitu, yeroo ati waa'een Waaqayyoo kun na dhibee na dhiisuu jedhu, amma kun maal godhatti namni siin jedhu jira. Ati garuu ija kee isaanirraa kaasee Kiristoos Yesuus irra kaa'i. Wanta ta'utu jira. Waaqayyoon barbaaddadhu, wanta ta'utu jira. Maal jechuun barbaade? Kiristoosin ilma Waaqayyoo barbaaddachuudhaaf inni jalqabaa waan sadii duwwaan dubbadha. Number 1, wanta sirraa barbaachisu raawwadhu. Zakewos waan sirraa barbaachisu raawwate. Waan sirraa barbaachisu raawwadhu. Waan sirraa barbaachisu immoo raawwachuun waa miti. To the maximum. Hamma dandeesse, hamma jireenya kee hamma jirtutti dandeesse wanta Waaqayyoon akka ati argituu fi si dandeessisu barbaaddachuu irraa ofii hin qusatin. Macaafa kakuu moofaa keessaa seera ba'uu biraa iddoo tokko dubbisuu barbaada. Seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa dubbisa. Warri qabsa qabatan seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Namni tokko qotiyyoo yookiis bushaayee hatee yoo qalate yookiis yoo gurgurate qotiyyoo tokko sanaaf qotiyyoo 5, bushaayee tokko sanaaf immoo bushaayee 4 gatii haa baasu. Maaliif iddoo isaa baay'atu? Zakewos Kiristoos Yesuus arguudhaaf erga murteessee ija isaa maalirraa kaasee jedhe sinu? Ulfina isaarraa ija isaa kaase. Waa'ee isaarraa ija isaa kaase. Maqaa isaarraa ija isaa kaase. Har'a waldaa kiristaanaa keessa taa'uutu barbaadanii namni maal naan jiraadhaan kan gola keessa taa'an baay'eetu jira. Sodaa namaatiin jedhanii Waaqayyo warri ganan baay'eetu jira. Fedhi isaanii waan hin guunne Waaqayyo warra ganan baay'eetu jira. Waaqayyo naa wajjiniin jira jedhanii immoo haasa'u. Eeyyee Waaqayyo isaanii wajjiniin jiraachuu danda'a. Dhugaan isaa garuu isa miti. Dubbiin isaa isa miti. Warra shakkiin namaa yookiis gaaffiin namaa gaaffiin kiristaanaa Waaqayyo si wajjiniin jiraachuuf dhiisu isaa miti. Handala muree sitti hima. Warra Waaqayyoon hin barbaanne wajjiniin Waaqayyo jira. Ameen. Gaaffiin isaa ati garuu Waaqayyo wajjin jirtaa? Eeyyee Waaqayyo si wajjiniin jira. Ati garuu Waaqayyo wajjiniin jirtaa? Eeyyee Waaqayyo si barbaada. Ati garuu Waaqayyoon hin barbaaddaa? Eeyyee Waaqayyo si jaallata. Ati garuu Waaqayyoon hin jaallattaa? Kiristaanota maafiyaa ta'antu jira. Jenereeshinii ammaa keessatti kiristaanonni baay'een jireenya maafiyaa jiraatu. Innis maanni hin dhukkubaa kadhannaa barbaadu waldaadha. Dhukkuba isaa irraa fayyuu iddoo isaatti deemu. Hir'uu qabu cimsee isaan qaba. Ergaa barbaadu hin dhaqu. Ergaa sii darbaa achii badda. Hin naxxaa miidhama qabdaa. Miidhama keetti akka fayyituuf gara Waaqayyoo dhaqxaa. Miidhama sana argattaa hin fayyita hin badda. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Namichi kun kana hundumaa lafa kaa'ee jiru. Dhaggeeffadhaa waan inni jedhu. Gaafa namoonni
inni Kiristoos Yesus ilma Waaqayyoo ta'ee utuu jiru nama cubbamaa kanaan keessummaa godhe isumayyuu qofa feeree mana isaa dhaqaa jedhanii gaafatan isa irratti gungumanii fayyinni already isaaf akka inni dhufee sitti barbaadetan namichi kuni aboo jara kana irratti qaba. Attamiin aboo irratti qaba beektu qarata irraa funaana. Qarata irraa funaanuu duwwaa miti abbaa barbaadetti dabalee irraa funaana hundaa wal irraa fuudha. Warra sa'aasaa cimii itti ba'uuf miidhuu danda'a ture. Gadi ba'ees immoo dubbate namicha keessa laalu. Isa Kiristoos na bira dhufe akkamitti akka jettu deeffamuu tura ture miti. I repeat this kanaan duras jedheera. Jireenya keessaniif kan ta'u. Dhagaa namni isinitti darbate hundumaa funaantanii tokko tokkoon abbaa isinitti darbachuu yaalina. Dhagaa namni isinitti darbate fudhaatii mana ittiin ijaarradha. Jecha namni kan biraan ta'e dhiiga isinitti maaraan qooti. Maal jechuun barbaade nama isiniin lolu hundumaa dhaabbattanii ittiin hin gugutinaa. Isa dhiisaati kaayyoo keessan Waaqayyoon fuuldura keessanitti ilaalaa. Isa dhiisaati buleessa qopholeettii koo harraba namaa dhiisi. Gochaa namni sirriitti suuraa ga'e dhiisi. Quba namni sitti qabu dhiisi. Miidhaa namni siin jedhe dhiisi. Ulee namni ittiin sutumsaa dhiisi. Ati jakee Waaqayyo fakkaata. Exactly that is what he did. Maal godhe beektu? Ani yaa gooftaa Yesuusin jennaan ilaa qabeenya koo walakkaasaa warra deegaadhaaf nan hira. Yonnan immoo garmalee nama harkaa fuudheera ta'e dachaa beek. Dachaa afur eessaa fide beektu? Seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irraa fide. Zakkewoos lakkaa macaafa beeka jechuudha. That's the maximum. Maal jedhaa? Hoolaa namaa namni tokko yoo hatee qalate yookiis waa tokko godhe yoo utuu bira jirtu yoo harkatti duute dachaa afur habaasu kan jedhu seera Musee irratti barreeffamee jiru. Waan nama harkaa fuudhe nan deebisa hin jenne. Waan nama harkaa fuudhe dachaan kenna hin jenne. Qoosaa tokkotu jira. Namni tokkotu horii namarraa garmalee fuudheetu ittiin soorame. Ega soorame booddee amma lafa garaa koo ga'eera. Gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqa taraarameen qabeenya koo daa'imni haadhatee qalbii dirachuu dhaqe. Qalbii dirachuu immoo isa dhaqaa warra qeesii katoolikii bira dhaqeetu qeesii katoolikii akkaataatti qalbii diratan nabeetta jirtu. Waan akka mana akkasii tokkotu hojjetamee jira qeesiin achi keessa ta'a. Asii immoo waan akka gingilchaatu jira karaa ittiin wiindoo ittiin adda haasa'an. Ayyala taa'eetu qeesiin isin argaa isin qeesiin agartan. Balleessaa keessatti himtu. Abaluun Gabriel mana saame. Abaluun akkasan godhe. Iddoo akkasitti kanan balleesse jedhee gaafamitti immoo kan ittiin cubbuu isaarraa dhiifamu kadhata maalii kan inni kadhatu immoo qeesiin itti hima. Of course silas waanti cuwaamu gowwummaa qaba. Garuu koo ittiin koo isa miti. Namichi taa'eetu harmeen koo utuu hin hafin obbolaan koo utuu hin hafin isaanii saameen soorome kun cubbuu akka ta'e beekaa. Kanaaf kadhata akkamiyoon kadhadhe kadhata si'a beekamuun kadhadheen fayyaa jedheetu qeesii gaafate. Qeesii waa'ee kadhataa dhiiseetu birrichi jiraa jedhee eeyyee jalqaba dhadhee isaanii deebiftaa jedhee utuu waa'ee kadhannaan nagin jalqaba isaanii deebifta. Anammoo waa'ee birrii gaafanne qeesiidhaanii jennaan qalbiin dirachuu duwwaan na beeknaan haayi akka ittiin ta'u jiramni birichi eeyyee jalqaba deebi warra fuutee dachaa deebistan jennee waanuma fuutee dhaqqee harmee keetis obbolaa keetis warra kaanirraas birriitiin hundumaa deebisii kenniifi isa booddee deebi'ee qottannaan haayi utuu hin deebisin lafa qalbii ittiin diratan darsi ganda warra juush tokko naqa malee birrii kun deebisa deebi'ee isa kiyyaa jechuudha. Maal jechuu barbaadetan namichi kun illee isuma fuudhee deebisuu jibbeetu waldaa dhiisee baqate. Asirratti garuu Zakkewoos maal jedhaa? Yoo nama harkaa garmalee yookiis immoo humnaa ol fuudheera ta'e dachaa beek dachaa afur deebisa. Zakkewoos caafii Waaqayyo irraa maal akka nama fageessu bareera. Yaadtoo ta'e Kiristoos Yesus namicha waan hundumaa dhiisee si duukaa bu'uun barbaada jedhee dhaqe tokko yaadattu.
Ani xinnummaa kootii ka'ee seermusee eegeera. Si amma kanan kadhadha. Kanan godha. Kana raawwadheera. Sooressa immoo namichi kun. Maal jedhee Kiristoos Yesuus? Waan hundumaa raawwattee gaariidha. Garuu waa xinnoo tokko si hafe. Isee xinnoo godheetti waa xinnoo si hafe. Qabeenya qabdaa? Eeyyee. Baay'ee qabdaa? Eeyyee. Sooressa? Eeyyee. Wonderful. Amma qabeenyaa kana argiiti. Warra rakkataadhaa hiriiti. Eega fixxee booddee na doogaa. Isee kana beekaa lakkifasa jala. Utuu Kiristoos Yesuus waan qabdu hiyyeessaa kennin jedhin ni Yesuusin dursee walakkaasaa beekaadhaan kenna. Kiristoos jaalattoota achirratti maal jedhanii sooressummaan hammam mootummaa Waaqayyoo irraa akka nama fageessu dubbachuuf jecha sooressi tokko mootummaa Waaqayyoo galuu mannaa gaalli guddaan qawwaan immoo keessa ba'uu salphataa jedhee barsiise. Kana beekachuu dha. Maal jedhaaniini? No, an qabeenyaa nama harkaa agar malee fuudheera yoo ta'e dachaa afuran kenna. Maaliif akka irra deebi'aa isaa irra beektu? Yeroo nuti keessa jirrutu yeroo itti Waaqayyo siif eebbise guyyaa torba keessaa guyyaa ja'a itti hojjettee guyyaa ja'a itti boqottee guyyaa isee torbaa keessaa yommuu sa'aatii lama Waaqayyoof kennu itti namni dadhabe keessa jirra kanaaf akka haasaa jira. Waaqayyo fayyaa siif kenne, Waaqayyo jireenya siif kenne, Waaqayyo nagaa siif kenne, Waaqayyo afur nagaa siif kenne, Waaqayyo birmadummaa siif kenne, Waaqayyo jaalala siif kenne, Waaqayyo tokkicha ilma isaa Kiristoosin Yesuusin illee dabarsee fannoo irratti siif kennee jiru. Ati Waaqayyoo fi kurnaffaa kennuu danda'adda. Kurnaffaan horii duwwaa miti. Eenyu si keessaa mee harka akkasii ol kaastan barbaadu garaa keessatti ofii keessaa deemsaa. Anda serenya saat ini seni Waaqayyo kan kita kadhatan. Saat ini demi afurtu jira guyyaa ta'u keessa. Didamii afur keessaa kurnaffaa see baasaa. Sa'aatii lamaaf daqiiqaa 40 namni kadhatan guyyaa ta'u keessatti. Eeshi sa'aatii lama namni kadhatan. Ofuma keessanii deebisaa. Harka kaasaa otoo jedhee guddiitu dhufa. Kanaafani. Kanaaf egaa Waaqayyo kana hundumaa kenneefi kana beekamee booddee Kiristoos Yesuus furmaata akka inni ta'u bare, Kiristoos Yesuus waan hundumaa gaarraa akka inni ta'u bare, Kiristoos Yesuusin argachuu waan hundumaa argachuu akka ta'u bare. Haleluuyaa. Ilaanii dachaa afuran kenna. Simply Kiristoos Yesuus waa'ee Zakewos cuunfee gaafa lafa kaa'u samariinsa maal jedhee har'a fayyinni mana kana ganeera. Haleluuyaa. Har'a fayyinni si bira ganeera. Kanaaf pointiin koo inni lammataan akkasin irraa fadhiin jalqabaabaanni wanta gootu to the maximum. Waaqayyoon barbaaddachuudhaaf waan gootu to the maximum. Taphee isin keessaa namni kaanii haayii jaalladhee miti gaafan akkas godhu Waaqayyoof akkas godha. Gaafa kun naaf ta'u Waaqayyoof naaf badha. Gaafa kun iddoo akkasii naaf ga'u Waaqayyoof hojjedha. Gaafa kun akkas ta'u, gaafa kun akkas ta'u warri jettan. Gaafa kun akkas ta'u sun hin dhufu ta'e. Waaqayyo hubannaa dhufa kenna. Ameen. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irraan isin dubbisa. Akkas jedha. Inni sababii garaan isaa jibbuu dhiisee waan akkasii godheef iddoo ilmoo hoolaa sanaa hoolaa 4 habaasu. The same case. Daawit tokko jedhama. Yeroo naataan Daawitiin namichi sooressi tokko hoolaa hiyyeessaa tokkittii fuudhee qalate gaafa jedhe nama akkasii bulchiinsa koo keessa jira eeyyee gooftaa koo nama akkasii garaa jabaatee hoolaa namaa waan fudhatee qalateef dachaaf seera Museetti dubbisa. Hubannaa malee ofitti dubbisaa jira. Har'a Waaqayyo hubannaa dhufa kenna. Inni lammataa gabaabina kee keessaa beeku mul'isa. Mee nama sana tukkee jiru gabaabina kee keessaa beekadha.
The point number one, Zakewositti kan rakkise Kiristoos Yesuusin akka hin agarre maal ture? Gabaabina isaa ture. Gabaabina isaa keessaa gaafa ba'u mala malate. Waa'ee gabaabinaa haasa'uun barbaada. Wangeela irra gabaabinni iddoo baay'ee jira. Kiristoos Yesuusin waa miti. Waaqayyo iyyuu gaafa dubbatu maal jedha Ermiyaas? Harki Waaqayyoo isin fayyisuu irraa maal ta'e miti? Gabaabbatee miti. Jecha afaan Oromoo keessa iyyuu jira. Kana gochuu hin dadhabne harkaan na gabaabbate malee gaafa namni jecha akkasii beektanii? Waan akkasii gochuu dadhabee miti. Harkaan na gabaabbate malee. Kana jechuun maalni harka isaanii gabaabbate osoo hin taane qabeenyaa hin qaban jechuudha. Har'a maaltu sitti gabaabbate laata? Akka Zakewos hojjaadhaan miti har'a kan Waaqayyoon agarru. Maaltu jireenya kee gabaabse akka Waaqayyoon agarre? Maaltu jireenya kee gabaabse Kiristoos Yesuus akka si keessaa hin mul'anneef? Maaltu jireenya kee gabaabse Waaqayyo afaan kee irraa akka hin mul'anneef? Fayyinni Waaqayyoo mana kee keessaa akka hin mul'anneef maaltu jireenya kee gabaabse? Waldaa kee keessaa hundi Waaqayyoo akka hin hojjenneef maaltu jireenya kee gabaabse? Afaan kee guuttee Kiristoos Yesuus fayyisaa lachuu akka hin dandeenyeef maaltu si gabaabse? Har'a gabaabina kee keessaa bahe. Zakewos muka yaabe. Hinbaaqoome iddoo ol kaasaatti ol bahe. Abrahaamii Siinaa irratti ol bahe. Yeroo mucaa sana dabarsee kennu gaara Mooriyaatti ol bahe. Har'a akkati iddoo ol kaakeetti ol hin baane maaltu si gabaabse? Atiif Waaqayyo kan isin beektani. Obboleessa koo obboleettii koo atiif Waaqayyo kan beektu akkati Waaqayyoon ijabummaa hin haasofne akkati ijabummaadhaaf Waaqayyo wajjin hin dhaabbanne akkati ijabummaadhaaf Waaqayyoon hin labsine ijabummaadhaan akkati mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jettee namatti dubbachuu hin dandeenye kan si gabaabbachiise keessaa bahe. Gabaabina keessaa ba'uun immoo mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuudhaaf balbala siif bana. Ameen. Pointiin koo inni sadaffaan mootummaa Waaqayyoo barbaaddadhu. That is the title mata dureen isaa mootummaa Waaqayyoo barbaaddadhu. Gurbaan sirriitti jalqabeen isiniif ta'a. Riisarchii gaafa hojjetu ofii furmaata kennee dhaqa. Kanan godha jedha. Waa'ee Afrikaan barreessa, waa'ee Itoophiyaan barreessa, waa'ee kanaan barreessa. Dhuma irratti garuu kana gochuu kan dandeenye furmaanni isaa isa bira akka jiru gaafa baru isa bira dhaqee maal gochuu naaf wayyaa. Wanti si wayyu kun obboleessa koo successful life jiraachuudhaaf sila maalan jedhe yeroon jijjiirraa yeroo dudduubatti deebisuun hin danda'amu dhaabuun hin danda'amu garuu jijjiirraa yeroo keessa jireenya akkamii akka jiraattu jireenyuma foonii iyyuu taanaan jireenya hafuuraa taanaan haala akkamii keessa nama akkamii taatee jiraachuuf fiicharii kee kan murteessus inni immoo kan inni ittiin ta'uu danda'u karaa kee jireenya kee karoora kee Waaqayyotti kennachuudhaan mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuudhaan isatu hojjeta isa keessa jira wanti hundumtu. Wangeela Maatewos irratti akkas jedha Kiristoos Yesuus jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa irratti Kiristoos Yesuus akkas jedha. Duraan dursaatii yaada keessa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaddachuutti hidhaa. Duraan dursaatii utuu biizinasii kee ittiin bobba'in, utuu barumsa kee ittiin bobba'in, utuu gara gaa'ilaa ittiin bobba'in. Keessumaa dargaggoonni as keessa jirtan utuu gara mana ijaaruu ittiin bobba'in, utuu gara bultoo dhaabbachuu ittiin bobba'in, duraan dursaatii to the maximum of your ability mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa barbaaddachuutti yaada keessan hidhaa. Isa isiniif hojjeta. Amala Kiristoos keessaa kan isin hubattan asirratti yoo jiraate kan isa barbaaddate ittiin mul'ata. Ameen. Kan isa fedhe ittiin mul'ata. Kan isa barbaaddate ittiin argama. Mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuun kun maaloo dhaalata? Mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuun waldaa keessa kan ta'anii galuudhaan warra kadhatanii wajjin dhaabbachuudhaan warra faarsanii wajjin dhaabbachuudhaan akkasumatti mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuu jechuun number 1 waanuma qajeelaa ta'e gochuu jechuudha.
Kanaaf sagaleen Waaqayyoo Kiristoos Yesus kan inni jedhe mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa hin naamne. Mootummaa Waaqayyoo fi mootummaa Waaqayyoo maaloosa qajeelummaa isaa gooftaan isaa eebbisu. Mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa hin naamne. Mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 dubbisa waa'ee qajeelummaa. Mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuun qajeelummaa barbaaddachuudha. Warri waan qajeelaa akka midhaaniitti beela'an. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Warri qajeelummaa Waaqayyoo akka midhaaniitti beela'an, akka bishaaniittis dheebotan. Hagammadanii. Sababni isaa isaan geessifachuuf jiru. Isaan harkaan ga'achuuf jiru. Isaan oduu isaa haammachuuf jiru. Warri qajeelummaa Waaqayyoo waan Waaqayyootti tolu, waan qajeelaa ta'e gochuudhaaf hawwani, akka midhaanii beela'ani, akka bishaanii qajeelummaa dheebotani, isaan hagammadani, isaan geessifachuuf jiru. Ammas Kiristoos Yesuustu jedhe kana. Maaliif beektu? Mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa Waaqayyoo barbaaddattee Waaqayyo kan sitti mul'anneef hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa Waaqayyoo dharraatee Waaqayyoo barbaaddattee Waaqayyo waan inni sitti mul'anneef hin jiru. Faasaa Daawitirraa Daawit akkas jedha. Yaa Waaqayyo warra maqaa kee beekan warra kooluu sitti galan ati warra si barbaadan maaliif taata? Isaaniif gahee hin taatamu. Maal jechaa jira? Ati yaa Waaqayyo warra si barbaadan ittiin mul'atta. Warra si barbaadaniif ati gaheedha. Ati gahee isaanii taata. Zakewos kana bare Kiristoosiin arguun qaba. Arguudhaaf immoo tuusa maaksimam isaanii kan duwwaa miti. Isa Kiristoos Phaawulos jedhudha. Waa'een Waaqayyo maalidha? Fiigichoodha, dorgommeedha. Akka nama dorgommeedhaaf burree keessa jiruuti. Kan dorgommeetti nama baay'een dhiyaata. Kan moo'ee darbu garuu nama eegan. Nama tokko akka ta'e hundumaarra caalaa Kiristoosiin ijaaf ijatti arguudhaa fi namoota hundumaarra caalaa barbaada. Har'a hamma dandeenyu gochaa jirraa laata yaadni Waaqayyoo nu keessatti akka hojjetu. Har'a hamma dandeenyu gochaa jirraa laata Waaqayyoon wajjin akka inni ta'uuf. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhukkubarraa fayyuu ta'uu danda'a. Hir'uun namaa akka inni guutuuf kadhachuu ta'uu danda'a. Cabarraa fayyuu ta'uu danda'a. Waa'ee waldaa ta'uu danda'a. Waa'ee namaa ta'uu danda'a. Waa'ee mataa keenya ta'uu danda'a. Waa'ee fiicharii keenya ta'uu danda'a. By the way, let me put it this way. Kiristaana ta'ee namni waa'ee Waaqayyootiif dhaabbanne hin jiru. Garuu karoora baaseetu karoora isaa gaafa iddoon geenye karoora sana achii kaasa. Miti waa'ee kiristaanaa duwwaa miti. Biizinasii irratti namni pilaanii baafata. Karoora baafateetu karoora sun akka inni san baafne gaafa argu maal godha? Karooratti iddoodhaa kaasa. I tell you today, karoora keessan jijjiirina. Akkaataa ittiin karoora keessan geggeessaa harta jijjiiramani. Karoora keessan iddoo hin qabu. Pilaanii baafattu miti pilaanii keessan jijjiirina. Pilaanii sun akka iddoo ga'uufi haala akkamiitiin yoon godhe pilaanii koo iddoodhaan kan jedhu innis immoo haala ijaarummaan isinitti hima. Kiristoos Yesuusitti raawwatanii of kennuudhaan. Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo kun foon isaa kan inni nuuf caccabseef, dhiiga isaa kan inni nuuf dhangalaaseef, maqaa isaa dhoofnee seenaa isaa kennuuf miti. Si'a baay'ee dubbadheera Kiristoos seenaa keessa hin jiru. Kiristoos seenaa keessatti kan inni hojjetu. Kiristoos anaaf si gidduu jira. Kiristoos si wajjin jira. Kiristoos awwaala dhiigee ka'uunsaa Kiristoos isa awwaala jettee ilaa yaadatu lafa awwaalaa gaafa fudhatan obbo abaluu iddoo akkasitti dhalatanii harmee isaanii abaluu dhalatanii gaafa akkasii du'anii waggaa hamma kana jiraatan. Akkasitti inni xumuramne kan Kiristoos. Inni lafa awwaalaa hin jiru. Awwaala dhiigee ka'uunsaa si wajjin jira. Si wajjin hojjechuudhaaf, siif hojjechuudhaaf, si keessa jiraachuudhaaf, ati isa keessa kan jiraattuuf,
siin milkeessuudhaaf galanni Waaqayyoo fayyadu. Kanaaf egaa akkuma Zakewos mee har'a hafuuraan Kiristoos ni barbaaddannu. Wanta baay'ee isin dhibu carraa kanatti dhimma bahu Zakewos baay'ee kana dhibu waan tokkotu jira. Wangeela keessaa dhaqaatii bohadhaa ilaalaa deebi'ee Kiristoos Yesuus achiin ba'e gaafa jedhu dagartan baay'ee nama dhiba. Deebi'ee Kiristoos gaarii koo deebi'ee hin dhabne zaattise baay'ee nama dhiba teessanii yoo yaaddan Kiristoos deebi'ee gaarii kootti yeroo ni deebi'uu hin agartan. Yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo maaliif akkana jedha yeroo akkasii kana godha gaafa jettu carraa namarraa argatte deebitee argachuu dhiisuu hin dandeessa. As tokko biyyan ture biyyatti afaan Oromootiin maal jedhama mishigii galoo jechuudha. Mishigii maal? Isolate of gooneetu kadhannaa irra ture guyyaa sadii halkan sadii. Kadhannaa raawwannee soomii hinneetu biddeen xinnoo nyaannee reefuu baanee galaa jirra. Utuu galaa jirru buna dhuguudhaaf mana bunaatti gorre. Manni bunaa nuti buna dhugun immoo lafa mana bunaati. Mana bunaa osoo jedhan mana bunaa jechuun lafa buna gurgura dhugaa utuu hin taane lafa alkoolii itti gurguranidha. Lafa itti sirbanidha. Mana sana gaafa gorru hin teenye jennee gaafa teenyu har'a isa rikoordii ta'e kana warra dhaga'anii dhugaa ba'an jiru. Maaliif obboloonni duukaa dhosina turan har'ayyuu waa'ee isaa hin dubbatu waan ta'eef. Dhannee gaafa teenyu dubartiin tokko nuuf ajajamuu dhufte. Hundumti keenya buna ajajanne. Halkan hundumti keenya erga buna ajajanne booddee hafuurri qulqulluun dubartii isaa deebii waaminaan jedhe. Ayya Waaqayyo maaliif waamaa innaan waaminaan jennaan ayi asitti naa waaruu barbaadee gurguyyaa waamaa jeenni Waaqayyo. Halkanii maaliif akkasii jira? Namoonni warri kaan hin beektani haala biyya keenyaa mana bunaa keessaa halkan dhaxxanii keessaa dubartii waamtanii qottoo bukkee taa'e jechuun hiika kan biraa qaba. Waamii qottoo bukkee teessinaan jedhe Waaqayyo lakkii Waaqayyoo gurguyyaa gara mafaa dhufee waamaa jennaan waaminaan jedhe Waaqayyo nan dide. Ammas sagaleen Waaqayyoo gara koo dhufee waaminaan jedhe. Maali yaa Waaqayyo maaliif asitti dhagaaneessuu barbaadden osoo waan sagadarraan dhufaa irraa waaminaan jedhe Waaqayyo. Sababa isaan ta'e na waame hin dhufte qottoo na bukkee taa'e jedhe. Afaan Amaariffaatiin ta'ee jaalladhu naan jette. You know what I'm saying? Ani isaaf sin barbaadne qottoo taa'e jedhe. Of teetees maayimee barbaadeen sagalee Waaqayyoo sitti himuu barbaade. Kiristoos Yesuus gooftaadhaan jedhe. Amaariffaan itti camlaaqanaan jette baates. Gammaddeettaan jedhee Waaqayyo naa waarraddee gammaddeettaan jedhee Waaqayyo garaa koo keessatti dhugumaan siin jedha. Ani kiristaana ta'uu beeka ganaa yeroo sana. Garuu Waaqayyo baay'ee jaalladha. Garuu Waaqayyo nutti dubbata. Waami ammas naan jedhe Waaqayyo. Haaleluyyaa! Anoo waamu ofii kootiin dhaqa malee naan utuu namni kun dhaga'u waami naan jedhe. Akkasitti harka koo wal dhufee si barbaada kun ta'e sagalee koo ol kaasee dheffatee naan waame. Kottu taa'e naan hin taa'u. Ati osoo jedhee namatti fayyadamee naan jette. Anu masih berapa berbadu aku semua badannya. Awak ayo himbe bukan. Ayo himbe juga kan maafi Yusuf badan nak beti nak dia. Laki ayo beti jaga lagi ini. Hati bapak istri betul nak itu. Nama secara wae betul. Amma hati nak kifat nak dia. Amma namun tu tidak jalan. Mana pun aku sih. Halkan namoonni hundumtuu nutti dachaa warqaan biiraa baatanii galtii dhufanii wanta ta'aa jiruudhaan ijoolleen namukkee jiran nama afurtu jira waarfan isaanii hin maraate rasii ananaan inni tokko immoo eegas naanatuma ciqileessa haleluuyaa yeroo Waaqayyo isin kakaasu yeroo hamni Waaqayyo keessa dhufee ayyaana
Waaqayyootiin gowwummaadhaan waa dubbattu nama si bukkee jiru ilaalee obboleessa obboleettii koo na himannaa jira ilaalee ilaalcha namaa hin ilaalee namni waan barbaade siira jedhu hojii Waaqayyoo hojjedhu Waaqayyo darbee hojii kee hojjeta. Haleluuyaa. Ilaa obboleettii koo jedhaniini amma gaana keessaa burqe ilaa obboleettii koo sagalee ol kaase carraati amma argatte kun deebi'ee hin argamu. Guyyaa har'aa isa Waaqoo sitti dubbatu afaan koo keessaan deebitee umurii kee guutuu hin argattu. Waaqayyo waamicha siif gochaa jira. Waaqayyo waamichi siif godhu har'a duwwaadha kanumaan raawwata deebitee hin argattu. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin sitti hima. Dubartoota hamma kanas keessa jiran keessaa gaafa jedhu dubartoonni nutti na ilaalani maaliif ani isa sana bu'amne bifaan isaan caalte hojjaadhaan isaan caalte jiruudhaan isaan caalte maaliif isaan caalteeti. Isheen maaliifaan natti deebifti? Ana afaan Oromootiin dubbadha. Carraan kee kanuma. Siin jedha Waaqayyo gooftaa macaa gaafan jedhu itti iyyuutti kaatee hojjaa. Gaafa dilaalu boosi maaliin boosa inaan annama Waaqayyoon haleluuyaa. Afaan Oromootiin for the first time isa lamaa dhufamte annama Waaqayyoon ture faarfattuun ture kwaayirii keessan ture. Inni irratti dubbatu gurgurtu sirriidha. Waaqayyo akka inni namni himne akka nammayyuu na barbaadaa jirutu naa gale na gateeransee na jibbeeransee waa'ee koo raawwateeransee. Nannee yaadiyyuu sooftii faanaa kennutti qaanii na tajaajilutti qaanii warra sirna bukkeedhaa hin maraate na se'anii maaliin isitti barbaade yeroo Waaqayyoof abboommamtu yeroo Waaqayyoof si kakaasu yeroo Waaqayyoof hojjettu rakkoo kee dabartee Waaqayyoof hojjechuu danda'uu qabda. Isa si qabee dabartee Waaqayyoof abboomamuu danda'uu qabda. Isa jabeessee si qabee dabartee Waaqayyoof hojjechuu danda'uu qabda. Yeroo sana galatti fatanaa dabartu tarii horii sitti mi'aa ta'uu danda'a. Ati horii godhu Waaqayyoof kennuuf sitti mi'aawuu danda'uu danda'a. Isa dabartee gaafa Waaqayyoof hojjettu garuu inni maltipilaayii godhee siif kenna. Hoolaa namaa yoo fuute dachaa afur deebisuuree gaafa argu inni immoo dachaa afurtama siif kenna. Calculation Waaqayyo namaa hin galu. Garraamummaadhaan Waaqayyootti hirkadhu malee. Dubartittiin dhuftee akkasuma hin jette. An jaalladhee as keessa hin galle as keessaa na baasa. Gammadee sila iyyee jedhe amma immoo keessa kootti gadi qabee xinneesse. Haleluuyaa. Gaafa jedhu isheen immoo iyyite ameen. Isti lamaannaa jedha maaliifaan caamlaa akkanaa. Ayyaanni Waaqayyoo gaafa dhufu haasaa namaa jijjiira. Ayyaanni Waaqayyoo gaafa dhufu ilaalcha namaa jijjiira. Inni maqaa kee jijjiira. Inni seenaa kee jijjiira. Sagalee Waaqayyoo irraa yoo ilaaltanii Abrahaamin hin turre Abrahaamitti jijjiire. Haati manaan Abrahaam Saaraan turre Sooraa Saaraatti jijjiire. Yaaqoobiin Israa'elitti jijjiire. Bara kakuu haaraa keessatti Phaawulos hin turre Saa'oliin Phaawulositti jijjiire. Inni seenaa kee jijjiiru si gidduu jira. Inni maqaa kee jijjiiru si wajjin jira. Inni jireenya kee jijjiiru si wajjin jira. Inni karoora kee jijjiiru si wajjin jira. Inni adeemsa kee jijjiiru si wajjin jira. Haleluuyaa. Amanii fudhadhu. Waaqayyoon barbaaddadhu. Sitti mul'ata. Waaqayyoon barbaaddadhu. Si wajjin ta'a. Kanaaf Yaaqoob irratti inni akkas jedhu yeroo Waaqayyoon barbaaddadhaa. Har'a Waaqayyoo si gidduu jira. Sitti dhiyoo jira miti si wajjin jira. Jabeessi qabadhu. Ol kaanee Waaqayyoo kadhannaa.